Suuta hidhee kan maali? Biyya ifadhee haasa'uudha jedhu kana maa daawwattumee biyya nafaa. Aduh. Oke. Bisa. Odun dia udah pada. Ada tamu meli jalan dengan biku kana duraha. Ibina majalati amre ifuyona nargajra. Jalan tamu didin jalan di kunun mantarara. Igagahani terbuka abin nargajra wamara. Nahina arifatu malo. Jaalatamu malee jaaladhe hin beeku kana dura. Jaalatamu malee jaaladhe hin beeku kana dura. Gubaa nama jaalatee amma kunoo jaaladhee tan argaa jira. Oh my god. Qoy namni jaalatee kunoo bira taa'ee raawwate. Bira taa'ee hammatee raawwate. Jaalatamuu malee jaaladhee hin beeku kana dura. Gubaa nama jaalatee ammareef kunoo si jaaladhee tan argaa jira jedhaani. Qoy anummaa numti naan jaaladhe maaliif kan koo kuni jaalatti kan koo kuni maaliif na tole jechisiisuu diddi qoy. Maaltu natti annase biyyee nakaa maalumatti natti annase. Maali nama isa jaalatu kana gadiidha moo jaalalatu ana nan qabne moo maalumaafi akka obboleessaa natti ta'ee achiis deebi'ee na gorsa inni nani jaalladhe. Na gorsa bare haadholee koo barakkana miti akkanadha. Bara haadholee koo ganaa waa guddaa si eeggata. Nagaan isiniif haa ta'u nagaan daganne akkam jirtan fayyaa qabdani ooltani ani ooleen jira galata rabbi. Qoyamasin ani qoy anatu ganniidha gadi moo jedhe bara. Anatu ganniidha gadi moo anatu namoota isa jaallatu kana gadi moo jaalalatu keessa koo hin jirre moo jaalala kootu namatti mul'anne moo maal akka obboleessaa ta'e as deebi'ee na gorsa namni nani jaalladhe kun. Achi baras dhufee daawwatee maallaan jedha seetani. Jaalladheen jedhee tiire. Jaalladheen jedheen kan silaa paabliikii ba'eera maraadunaa irratti ba'ee jira mitiire. Achi maallaan jedha seetani. Haadholee koo barakkana miti. Obboleettii tiyya barakkana miti. Akkana ta'ee akkana ta'a. Barakkanatti miti. Ganaa tujjaara taata. Ganaa sooromta. Ganaa maatii kee gargaartee. Ganaa obboleewwan kee barsiistee. Ganaa guddattee. Ganaa maali eessatti guddadha kanarra nan xiqqaadha malee maalan guddadha. Maalan guddadha kanarra. Ani qumatiin kan koo duraan baay'ee dheertuu kan ture amma gadi deebi'aan jira gabaabbataan jira. Bakka dheerinni intiniin kiyya dhaabateera jechuudha bara. Kanarran dheeradhu kanarra guddina isa kanarra wanni guddadhu hin jiru. Maalee saagan amman maali ijoo dabbasaan lama na taateetti bara. Maali eessatti guddadha biyyee nakaa eessumatti guddadha meenatti maa. Ganaa guddattee ganaa sooromte. Soorummaan biyyaa baree nyaattu. Kan sa'aatii kanatti ani bakka jira mitiiree jarii. Koodiidha mana argee bara. Amma ganni gadda bakka akkasitti boonyee jechuudha. Boonyee mucaan boolla afaan qarqaraa deebitee har'a kunoo jaallatamoo malee jaalladhe hin beeku kana jura. Gubaa nama jaallatee amma kunoo si jaalladhee argaan jira jettee adda bira teessee dikkama gootee sirbaa jirti. Ani bari gizeen kara kana arguudha barba jaallattiin kanatti cimaa jirtu kara kanarraa deemtee barnatti cimti. Abbaan koo badeen. Isa yuuban har'a gudiin ta'e isin. Har'a gudiin ta'een jettanii dhugaa rabbi isinitti hima jedheen irraanfadhe. Maalin irraanfadhaa yeroon gadi taa'ee viidiyoo waraabuun dhabe ammayyuu dhaabadhee waraabaa jira. Wallaahi dhaabadhee kun uffata iddootti uffatetti tokko san mana namaan jira isayyuu iddoon dhaabadhee jiru argitanii kilaasii uffatetti tokko san keessan jira. Amma
arra gudiin ta'e silaa kaleessa isinitti odeessee namni viidiyoo kaleessa sana viidiyoon kaleessa isin ilaalamne akkuma anana dabbaraa viidiyoo sana waraabe viidiyichi isin ilaalamne jechuudha. Eenyudha isin takkayyuu bari piraankidha naan jettee hin jedhe. Piraankidha hiyyeedha. Piraankidhaadhaan viidiyoo seeranii dhaggeeffanneeyyuu. Baguma piraankii ta'e piraankii taanaan haa ta'u ookee gaariidha. Amma akkam akka ta'e beektanii maal isinitti mufan tureyyuu? Maalin jedhaa ture? Waa baay'ee dhagaadha kawanee ani taa'aa oole. Yaadadheen jira. Maal isinitti mufan ture? Amma kaleessa isinitti meen ture mitiiree sarratanyaa mana haadha asirriitti iyyaatii hundi isaaniiyyuu deeman isin jedheen sarratanyaa sadiitu ture. Takka biyya deemtee, takka immoo jaattiin ariitee, takka immoo gara biraa deemte. Amma ani afuraffaadha. Sila kan namni afur hojjetuun ani qophaa kan koo hojjedha jechuudha. Amma laala uffata gaarii hin qabne tokko see ga'e dhugaa rabbii jechuudha. Dingata amma akkana bahee tanaan namni tiiktookii gubbaa seenu ganni nabboo jaalatamoo malee jaaladhee hin beeku kanaa duraa. Dhibee nama jaalatee amma kunoo jaaladhee tan argaa jirra. Gubaa nama jaalatee amma reef kunoo hubataa jira jechuudha. Kootti nyaata dabalata. Eraaga achi isa argee isa achumatti dhiisa. Amma gaachi deemee mana bahee tanan lukaaniin dhufa jedha. Dafti isaa lafa daqiiqaa 15 waan akkasiiti jedha. Lukaaniin dhufa wakii godhaan dhufa baheetiin kuni. Amma karaarratti namichi tokko natti dhufeeti. Amaariffaa haasa'a. Ani keessadhaa amaariffaa sana kaa gubbuun gubbaadha malee hin beekutiire. Maal isin dhoksare faamiliidha barasin faamilii waan an dhoksuun qabu bara. Ay dhugaa dubbachuu dhufanii faamilii kootiin obboleewwan kootiin gargara isin hin baasu waan hunda isinitti odeessa bara dhufe. Achi amma namtichi karaatti natti dhufetti innaatu naan jedhe haadha keenyaa dhuwane haadha keetii jedhee tan keessa kan kootitti isiin tuni natti dhagaamna dhagaaree tana nan dhagaa. Innaatu naan jedhe innaatu Itoophiyaa. Ay biyya wanna nyaata namichi kun waa kajeeleedha jedhe kanani. Luka jabeeffadhe abbo luka jabeeffadhe qaxxifadhe xilaa qabadhe deemaa jira acheen natti jabeessinaan makiinaan duuba oofuu malee dinaan xilittii cufadhe abbo aduun gubbaadhaan natti gadi ba'aa jirti xilittii cufadhe tanaan akkana garagalee naan ilaalu oofatuma jira makiinaa wantichi waan gurraacha wayiiti ijoo gurbaan jaalladhe tokko gurbaa tokko jalan jaalladhe tokko jechuudha gurraacha dhabeettani asii mitiin immoo biyyadha. Yaa rabbi kiyya namumaan jaalladhe natti dhufe moo yaa waaqayyo jedhee tanan mucaan gurraacha ijoo jaalli gurbicha jaalalli irraa naqabe sana gurbaan inni guyye dhugaa ofirra gurbaacha jaalalli irraa naqabe sanatti dhufe moo jedhee sana innaan ofirra garagalee laalu isa miti abbo awwaarra dameetuma gaasilaamee dubbisuufani innaan ilaalu isa miti ni dhiisee namichi baala biraa hafare nama mantalaachuulee nama entalo jedha afaan isaaniitti ennaatu sister areena Itoophiyaawinne Oromiyaa abbaan ko bade dubbadhu naan jedhati dubbadhu ani Itoophiyaadha intalo obboleettii ko maaloo ko naan jedha biyyeen na yaatte bakka namichi kun makiinaa keessa na buufatee na deeme kaan jedhe ka na ajjeese kaa yaa rabbi du'e kaan jedhe wallaahi dhugaa waaqayyo jechuudha wayyoo du'e kaan jedhe wayyoo du'e kaan jedhe wayyoo na galaafate namichi kun irra jedhe dhugaa oduma mixirfadhu karicharra moo namni hin jiru jettani wixirfannaa barneen lukan kaachifadhe barbaade fiigicha otoo hin taane luka kan kun qatt dafee isannaa ka suuta jedhee deemu dafee la qatt achi booda namichi areenee mana maraara gishim laan jedha omaasin godhaanii dubbadhu Itoophiyaa safara kanatti argeetiin beeku kanaaf si dubbisuu barbaade tananii dhaabadhu dubbadhu sitti dubbadhu mana eessa dhaatte ashi gooftaa Yesuus sagalee kuna dhageessira sagalee kuna dhageessega sagalee kuna dhageessa miti daba suuta itee konfa maali gizena ifadhe haasa'uudha jedhu kana maa daawwatime biyya nafaa
Halloo. Okay. There. Oduun oduutti odeeffadhee oduutti daawwaltiin hawaamte bakka yeroo biraa viidiyoo lammaffaa irratti isinii hima viidiyoo kana gadin isinii lakkisa viidiyoo lammaffaa isinii waraaba waanan ta'e jechuudha isiniif hima dhugaa rabbi isiniif hima viidiyoo lammaffaa irratti amma isa fixiitii isa tokkos ta'e fidiitii hin deemna mana naan jette jechuudha daawwalee fin akkasiin dhuftee naaf fuutu taasise dura lukaanan deemee isinitti hima viidiyoo lammataa isinii waraaba booddee boru isinii waraaba bye.